Ayyee kanaaf isinii sirnatu isin gabroomse sirnatu isin dogoggorse ni barattu ni fooyyoftu foon keessanirraa dhimma hin qabnu isin ajjeesuurraa dhimma hin qabnu yakki isin nurratti dalagdani isinirratti haa dhaabbatu nuti deebinee yakka fakkaataa isin dalagdan isinirratti hin dalagnu isiniin jechuutti jira. Kanaaf harka kennadhaa kan isiniin jenne uummati yoo isin qabe aarii guddaa isinirraa qaba hadhaa guddaatu keessa jira waan ta'eef nu bira yoo keessan garuu rakkoon tokko iyyuu hin jiru kunoo akkuma amma teessan kanaa jechuudha. Hanga dandeessan dhukaastaniitti kaayyoo keessanii baga dhukaastan rakkoon qabu yeroo garuu ilaallatee haalli garatti deemu hubatee namni of hin oolchine sun wallaalli irraa dhuma isa sanaa jechuudha. Of oolcha harka kennadhaa hin dhukaasiinaa warri dhuftan warri dhufuu dide garuu birmannaan dhufeefis hin jiru hin oolles gamnaa jechuun sirna hunda keenya iyyuu gabroomsee jiru sirna nu gabroomsee barnoota nu dhorkatee hojii nu dhorkatee immoo hojii waraanaa immoo nu banee waraanatti nu naqe sana siniin achitti sin naqe sana isa sana buqqisuutu waan kana fura malee isiniin asitti kumaatamaa nu ajjeesuun waan tokko iyyuu Oromoof bu'aan qabu sana sin jijjiiru. Kanaaf harka kennattan lolichi itti fufa obboloonni keessan kaanis jiru wareegamiinaa wareegamni keessa wareegama miti duuti keessan iyyuu du'a keessaa du'a sareeti awwaalcha dhabdan miti asitti reeffa meeqa argitan miti magaala keessatti uummati reeffallee awwaaluu dide humnaan awwaalaa jedhu maaliif reeffi achi keessa yoo ture rakkoo inni uumutu jira fayyaa irratti rakkoo inni uumutu jira sadarkaa sanatti mootummaallee immoo mootummaa kee hankooti jettee ati tiksitullee sin oolchine kana birmannaallee sin ergine kana duuti ati duutuuf hin jiru saba keef du'i qawwee sabatti garagalchitee dhukaasaa jirtu sana garagalchiiti sirna si cunqursetti garagalchiiti qawween suni qawwee sabaa haa ta'u siniin jechuutti jira. Kanaaf turtii nu waliin turtan sintu murteeffata ofitti jabeessuus laaffisuus harka keessan jira sintu harkaa qabasa sana. Kanaafiyyoo hanga bakka sii kenninu maatii keettiin si deebisa tokko kee jechuudha. Maatii kee bira hanga geessutti turtii as jiru ofirraa laaffisa. Waa hundumaanuu akka gaafatamtetti akka qaceelfamtetti qajeeliiti yeroo as turtii keellee gabaabsi. Walubanna akkaataa kanaa waliin turraa hiriyoota keessaniif waan dhaamtan yoo jiraate namni dhaamuuf ifeetan yoo jiraate lolli kun itti fufee deemu kana keessatti immoo mootummaa tortoree jige oolchuu hin dandeenye kana keessatti du'a saree akka hin duune waan dhaamtanii fi dhaamaa fi yoo fedhii qabaattan dirqama hin qabdan fedha keessaniin jechuudha. Tole galatuma. Eenyuti maqaan kee? Waan dursee maqaan koo Saajiloo Naanaa Ismaa'eel Mahammad Nuuriin jedhama. Maqaan koo Saajin Olaanaa Ismaa'eel Mahammad Nuuriin jedhama. Dhalataa godina Iluu Abbaaboor kanan ta'e. Qacarrii kanatti yookaan gara dhaabbata kanaatti kan itti gale bara 1998 jechuudha. Kanaaf 998 akka lakkoofsa biyya keenyaatti jechuudha. Kanarraa kaasee yeroo sanatti dhiibbaan amma kana gamaaf gamanaa jiraachuu baafiyyuu umurii sanatti waan adda ta'e hin beeknu. Erga gallee booddee jechuudha kan siyaasa barreessu. Ana maqaa kootti erga hin barree qoqqooddaa kanallee barree walumaa galatti waa'ee waboo nama hin beekneef himuu barbaade man waa'ee waboo ga'umsa waboo viidiyoo kanarraa ilaaluu jechuudha. Kana laaltee mirkaneeffachuun kan humna addaa poolisii Oromiyaa kan poolisii Oromiyaa kan raayyaa ittisa biyyaa dhalataa Oromoo taatee utuu beektuu gara saba keetti galagalti yoo jiraatte
Kanaaf walumaa galatti wanti jechuu barbaadu maayini rakkinni itti nama galchaa. Namni rakkataan taane tokko gara kanatti hin dhufne. Jireenya maatii, jireenya isaa mo'achuudhaaf jedhee dhufa. Gaafas dhufu siyaasa barachuudha namni keenya. Anarraa kaase. As keessatti immoo akka paartii ODP isa duraas ta'e PP ammaas dabalatee kan wayyaanee duraatis isa ammaa kan PP ammaa dabalatee nuti rakkina itti ooluuf dhufe malee gatii tokko namni isiniif qabu hin jiru. Warras jirtanis warri carraa viidiyoo kanaatiin hordofuu dandeessan jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dhiiga keenyaan, lafee keenyaan, lubbuu keenyaan keessuma of jalatti eeggachuu irraa kanaaf argineerra jechuudha. Bakka ilmaan haadha hiyyeessaa itti coranii, itti funaananii, ittiin dararan godhaneera jechuudha. Walumaa galatti. Kanaaf hubannoo qabaanne yeroo qabnutti hubannoo qabaanne arginu malee hin amannu isa jedheen turreera. Ana maankoo kana. Keessa keenyas wanti jiru hin jira jechuudha. Erga dhuftees hojjechuu baattee mana kana keessatti dararaan walumaa waliin godinaan wal filachuudhaan ejjennoo hojjetti qabdu irratti hinaafuudhaan wantoota adda addaatiin kan itti wal hacuuccaa mana hacuuccaa isa tokkoffaa yeroo humna addaa jedhamee amma dhufe kana wanti addaa kan nutti dhufe yeroo itti wal hacuucanii fi nama gandaaf ollaan wal funaanan jechuudha. Kanan bara. Akkasumas sadarkaadhaan amma qajeelcha koomishinii humna addaatti leenjisuudha baqa. Nama lakkaa'ee amma na gadi yaase ga'umsi kunoo argin. Leenjisnees argin. Leenjifamnees argin. Kanaaf maatii hiyyeessa walitti funaanuudhaan qaawwaa rakkoo fayyadamuudhaan teessuma of jalatti eeggachuun jala muree namni kamiyyuu dubbachuu danda'a. Namni kamiyyuu. Kanaaf rakkoon akka keenyatti nuun fudhannamu erga kana hubanneeti maa dursinee waboon deeggarin kan sammuu nu gochuu. Ati maqaa keenya naan jette Saajin olaanaa Ismaa'il. Saajin rukutamtee qabamte miti. Eeyyee. Mee madaan kee. Rukutamtee qabamtusi harka kennattee eenyu si yaale? Waraana waboo hoogganaa yeroo sana jiru qajeelfama darbee fi deeggarsa walii godhame walumaa galatti miseensa irraa kaasee amma hooggansa olaanaatti galatan dubbatee fi tokko gochuudha. Kanaafi akkan rukutameen miseensi kun agatee deemina. Naa hidhuullee hin dandeenye. Garuu ergaan boojame booda kan waraanni waboo akkasittiin naa hodhisiise talaallii gahaa argadhee guyyaa 3 buleetan akkasitti yaala argadhee jechuudha. Eessa jirtaa kollee kan namni hin beeku. Kanaaf abdii tokko irraan qabu. Kanaaf erga dhuftanii hoo qabaan sinii taasifame. Erga dhufnee bishaan miidiyaa duraan darbeerraas viidiyoo laalurraas wanta dirqisiifamanii akka itti dubbatan nutti jemmoo jechuudha. Asuma yeroo ergaa cimaa tokko dabarsuu barbaada. Dirqisiifameen dubbadha. Isaan argeef qabatamaan waan naaf ta'e qofa. Utuu waa miidhaa tokko yookaan hanqina bishaanii, hanqina nyaataa nama nyaanne lakkaa'ee nama yaadatee nama nyaachisa jechuudha. Anumti kun dirqama haasofsiisu isa jedhuun beekaa. Amma garuu qabatamaan arge. Hin dogoggorina. Carraa viidiyoo kana ilaaluu kan argatte waraanni humna addaa ammas irra deebii of yaade. Carraa argatteen waboo deeggar. Fayyaa ta'e. Galatooma. Kan bira namni madaa'ee as keessa jiru kan biraa eenyu?
Kamadaa dhiqaa tura nama. Ati eessa rukutamte abbo? Mataa si baqaqseen. Hodhamee? Mee? Jedhame. Keessan seenne miti? Oolteetta. Haya. Maal jettati? Eenyu maqaan kee? Konstaabila Shannaafi. Marsaa kam leenjiteetti? 31ffaa. Ayyee. Eessatti leenjite? Bulaa. Hangam leenjitan? Marsaa 3 galle. Marsaa jalqabaa ji'a fi naannoo torbee lamaati. Kan ji'a afuriidha. Marsaa lama torbee tokko sinatti marsaa 3 seenne. Waraana bilisummaa Oromoo biratti dhuftee akkasittiin madaan keessi suphamee as jiraachuu yookaan immoo osoo hin qabamne ta'ee jechuu gidduu mee garaagarummaa jiru warra kaaniif ibsuun ta'e. Amma kaa duraanii waraana yoboo jedhanii akkasitti viidiyoo lallaasifnu wanta dirqiin isaan dubbisan itti fakkaata yookaan immoo waraanuma kana uffata jijjiiranii siviilii dhaabanii waan hafe sun itti fakkaata. Garuu amma ifaa bilisatti hin arga. Waraanni yoboo garuu yoo nama qaban hin jedhanii nama qalaa. Sagal simura, sagal sijjiisa jedhama. Garuu waan akkasiin agarra gaafa qabnee fi jalqaba irraa qabnee hin kaane nu nyaachisanii baasanii yeroo ammoo isa rukutamte maal taatanii nu wallaan geessanii. Dhalataa eessaati? Dhalataa eessaati? Dhalataa shawaa kibbata aanaa Qarsaa Maallimaa. Qarsaa Maallimaatti deebitee galuu hin feetaa? Hin feetaa yoo si galchi? Yoo si na galchitan? Maatii keetti si deebisnaa jechuudha. Kanaaf maatiin kee viidiyoo kana laaluu maal ittiin jette? Yoo isin ajajii malee hojii kana hojii mootummaa kana gonkumaa hin fedhu. Hojii mootummaa ammaa fixatte kana booddeessa. Namoota garuu galuu fedha garuu. Galuu hin feeta taanaan si galchina maatii keetiin nan dhufaa jechuudha. Haya. Waa jechuu feeta kootu kootu. Hin qorree dammayyuu miilli ibboo. Sagalee ta'e. Saajin Jawaar Umar jedhama. Kan duraan Harargee bahaa kaaya mul'ata. Saajin Jawaar Umar jedhama. Kan inni irraa dhufe iddoo Harargee bahaa aanaa gaara mul'ataa irraa dhufe. Hojii poolisummaatiin hin gamana dhufe. Waggaa gamana dhufnu waggoottu asii waan inni godhaa uummata daraa maal maal jechaa keessatti nu gorsaa ture. Wobboo uummata darattuu sin agarre. Maaliif wobboon uummata darattuu sin agarre yeroo ammaa kana kunoo akkuma isin ilaaltanii agartan kanatti dhukaasni irrattis banamee ture injifachuus hin dandeenye keessaa baanee bakka bitteen nuufnetti yeroo ammaa kana qabamnee harka woboo gallee rukutamnees yaalamaas jira. Yaalagaan nu godhamaadha. Gara nyaataatiin gara bishaaniitiin waa baay'ee nu godhamaa jira waan ta'eef kana warri caakatti hafanis miseensi humna addaa osoo garana dhuftanii otoo miidhamne otoo hin cabne harka hattanii osoo jiraatanii gaarii jechuun natti barbaade gama mootummaatiin dhaamsaan dabarsuu qabu tokko dhaamsinaan dabarsu maali eegaa qeellam kana nuuf dhiyaatu nu faaya booda eegaa dhufaas nurratti banee booda maaf dura qabu dhabanii mootummaan biyya bulchuu eegatee waraana hanga keessaa guuree ol yaasusan asitti maaf dhaqqabee maaf na awwaalin akka humna addaa harkaa qaba meeshaatti kanneen hojii akkana eegan uummata kana eegan jee eeggachuu faaya booda maaf nu awwaaluu dhabee maaf nu dhaqqabuu dhabee tuni rakkoo guddaa waan ta'eef nu Oromoos ta'e Oromiyaas tokko taanee hojii akka hojjennu jechuu barbaadanii gama biraatiin ani yeroo ammaa kana gama tokkos miidhamullee yaalamaas jira hangaan isin bira duruun hin tura san booda qajeelfama isinnaa kanataniin gara maatii biyyaatti jiraatu barbaadaa jechuu barbaada. Ayyee mootummaan kun egaa humna keenya as jiraa jedhee dhukaasa sirri banametti gargaarsa nuu gochuu didee jettee mootummaa himatta ammallee haa ta'u warra kunoo akka kee seechi kaampii keessa jiru loletti adeemaa jiru kanaaf maal dhaamta? Ani kanaaf waan dhaamu tokko kan nurratti ta'e kun isaanitti kan ta'an dhukaasa takka odotti hin dhufaane wayin harka kannachuu wayin gara galu. Ajajaa tuddeen ajajaa domaati. Ajajaa tudduma gaantaa jechuudha. Gaantaadha. Kana waan jechuu barbaade. Humni kee as keessa jiru jira qabu jenne. Eenyu fa'a? Ayyee. Mee humni isa jala turtan? Kan wal bittinnoofte. Hin bittinnoofte. Mee kaa'ime
Maa sodaata. Haya. Kana. Kootu. Kootu sadan lama. Taa'e asuma hanga okkoltuttuu yeroo fudhatta. Taa'e. Ati isa jala turte? Eenyu maqaan keeti? Gimbii. Atoo? Maqaan koo Darajii Heduu jedhama. Kan godina Shawaa Kaabaa. Aanaa Dhaboo Abuuteerraa. Dhaboo Abuuteerra. Ayyee. Gantaa isa jala turte? Gaantaa isaa jala turrechaa. Ulee mana nagalle jechaadha. Waan reefu waggaa tokko tarkaanfanna. Innis haala dubbii sobaa kan guutamedha jechaadha manni. Waraanni mootummaa kun dubbii sobaatiin guutame. Wantoota namni tokko hin hojjenne waan namni tokko raawwatee agarsiisne raawwateera jedhee kan dubbii sobaatiin sammuu namaa dhootee gadi qabudha jechaadha. Kan sodaachisee nama bulchuudha jechaadha. Innis immoo waraanni woboo kun akka waan biyya hin jirreetti akka waan saba biraa ta'etti kan odeessaa turan jechaadha. Odeeffannoo waliin nu kennan. Kanarraan amma immoo erga wal agarree wal arguun keenya har'a jechaadha. Kana dura wal agarree wal hin beeknu wajjin haasofnee wal hin beeknu kakooticha jechaadha wal hin beeknu jechaadha. Gama isaaniitiin namoota baay'ee wareegameera kan jedhan illee iddoo kanatti agarree jirra. Gabaasa sobaatiin odeessaa turan jechaadha. Iddoo kanatti namoonni isaan kan jechaa turan sun nyaata nuuf fidanii nuun kabakabanii bishaan nuuf fidanii yaadan nu bira dhaabbatanii nu jajjabeessanii aga biyyaatti isin gashin jedhanii warra nu bira dhaabbatanii jechaadha. Nama wareegameera isiin jedhan eenyu fa'aa argite obbo keessatti? Jaalmarroo kan jedhan isaan kunoo nu haasofsiisa jiran fuuldura keenya dhaabbatanii kana dura wareegameera jedhanii aga reeffa isaa boolla keessa baanne jedhanii haasa'aa turan. Qabatamaatti jaalmarroon qaamni isaa kan rukutamne rafaan tokko dhoofne ta'e harka rukutameera kan jedhamaa ture. Harki isaa fayyaa ma qaba miti? Harki isaa fayyaa gammadoota kan qabne jechaadha kan argaa jiru. Kanaaf dhaamsa nan dhaamu jechaadha. Waraanni akka keenyas ta'e qeerroon jirus osoo miidhaan tokko irra hin gahin osoo miidhamuu hin barbaadin amma jalqaba irraa hubannoo nurraa fudhatee jechaadha. Akkatti nuti mootummaadhaaf osoo dhaabbannee jirru silaa mootummaan tokko eega si jaalate eega si dhaabbate qaamni kun Oromoo isaa ta'u Oromoo ta'uu isaa didu gaafa Oromoo miti eega diina dheesii qabate hunda dabalataa si dhiyeesse silaa qaama kan sirraa akka deebisuu qabu dhimma keetti sirraa hin qabu. Haasaan garuu achirra taa'ee waa hedduu dabarsa jechaadha. Kanaaf wanni dabarsuu barbaadu gabaabumatti namoonni akka keenyaa qeerroonis ta'ee namoonni hubannoo fudhanne nurraa hubannoo fudhatanii osoo qaama Oromoo kanaan Oromoodha isaanis Oromoo nus Oromoodha warroonni hubannoo fudhatanii osoo walitti dhukaan gara hundaanuu marfamee jira jechaadha. Iddoon qabam booji'amee jira warri booji'amee jira. Kanaafuu osoo dhukaa tokkotti hin banne harka keessan kennittanii nagaan namoonni itti dabalamuu barbaadan isin simatanii itti dabalamtee wajjin hojjechuu dandeessaa. Kanarraa nafe mootummaa hojjettee ammaan booda akka lubbuu kee dhabne sin jedhaa galatooma ture. Ayyaa ta'e ta'a. Waa jechuu barbaadde? Haaya. Tole. Sila xinnoo warra kaaniif carraa akka wal godheef ture. Keessattuu namni lamaan gidaamii irratti gandattii maqaasii abboonnoo qomaata irratti jaalmarroo ajjeesnee irra jettanii guddattan isaan. Ni guddatanii? Guddatan irrattuu reeffa nama du'ee kanatti baastu tokko seera uumamaatiin gaafatamtaa lammaffaan guddinattiin guddatte kana bakkatti keessu laal. Handeebeen dhufu silas. Yoon fayyee dhukaasuu danda'e itti fufee waboo bira hin jiran. Yoon galees waan fiduu qaba. Jabaadheen ofirraa si qoladha. Argee waboo duukaa irree si qoletuun dadhabu waan ta'eef kan jedhu xumurratti gochuun barbaade. Fayyaa ta'e. Haaya. Furdaan kun eessaa dhufteeti?
Ajajaan as keessaa tokko eenyu? Haa, koottati. Eenyutu maqaan kee? Saajin dabalee waan jedhan jedhama. Dhalataa eessaati? Dhalataa godina Wallagga Lixaa mana Siboo magaalaa Mandii. Mandii bara kamii itti dabalanteetti? Bara mana kanatti dhufe 2006 jechuudha. 2006. Ayyee, eessatti leenjite? Sanqalleetti leenjii jechuudha. Poolisii idilee? Poolisii kora bittinneessaa. Kora bittinneessaa turte? Kora bittinneessaa tureen achitti leenjii ba'ee godina Qellem Wallaggaan dhufe achirratti hojjechaa turre Gidaamirran ture jechuudha. Gidaamirraa kaanee ammoo gara Naqamtee gallee jechuudha. Naqamteen gallee deebinee Hawaashiin gallee achis baanee leenjii dabalata leenjii cimaa jedhame fudhannee. Leenjiin cimaan Leenjii cimaa jedhame leenjii amma loltummaa kana wajjin deemamte jechuudha leenjii cimaan keenya. Kan yeroo sana fudhatamee baay'ee cimaadha jedhame sun isa ammaa kana waan deebisu miti jechuudha. Afaaniin jechuudha kan isaan cimsan. Akkuma amma afaanii cimsan kanatti asumatti illee olola adda addaati isaanii kana fufan jechuudha kan gara waraanaatti nama erganii. Wanta wal madaalallee akkasii amma jettan madaalanii ergan jechuudha. Haala lafaa haala maalillee madaalanii ergan. Dhaqee lafa akkasii jira saatireesina qabdan reesina qabu. Inni uummata isaa mi'aata jedhu kanarra garuu nagarre kan. Kanaafuu deemi jedhama istiraatiijii lafaan ilaalamu maaliin ilaalamu yoo akka amma dubbiin akka kana cimtellee namni amma guyyaa sadii kan amma fakkeenyaaf isa gaafa sanbataa kan nama baane qursii nyaachuuf baane dhufanii kaambii weeraruutti ka'an kaambii addaan rukutanii achuma turre jechuudha bosona keessa guyyaa sadan kana jechuudha utuu waan tokko nyaatiin dhufee nas nyaadhe jechuudha. An biraa dhufe ebboo harkarraa hiiki. Waraana oboo biraa jechuudha kan inni fe'ee addaarra. Kanaafiyyuu propagandaan na fuufee achitti haasoo fi kan nuti asitti argine tokko miti jechuudha. Yeroo hin jedhu muka soofee baate jedha kan nuti dhufaanu wajjin waliin argu dhukaas. RBG nuti tokko baanu isaanii isin afur baatte jechuudha. Sinaayiperiin akka kana argaan jira. Bireeniin akka kana. Nuti kilaashiidhaan tumnee sanaan booda warri lubbuun isaanii ba'e warri falate immoo harka laadhannee waa tokko hin goone nagummaa keenyaan kan warri dhufnee jiru jechaadha. Kan madaallee jiraatu malee miidhaa nama kana gahu hin geenye jechuudha. Kanaafuu nama amma kana iyyatu asiin jira jedhanii amma ganda garanatti dabarsi warra amma dhufe gargaara lakkoofsa isaanii fudhadhu. Qellemirraa kaasee amma jiraayii keessa baamee guyyaa sadaffaa bullu kanatti jabaadhaa jedhu malee namni achii gadi kana jedhu jiru jechuudha. Kanaafuu nuti harka keenyan kennannee nagummaadhaan as jirra. Ammas barbadaa'insa akkasii akka hin geggeessine. Namni saree isaallee bakkee keessatti hin gatu jechaadha. Mootummaa ta'e waan barbaadeen baafachuu danda'a jechaadha. Amma reeffi miseensa kana reeffi ilmaan Oromoo kun asumatti barbadaa'ee jira jechuudha. Kan oboo keessaa kan tokko du'e nagarreen. Garuu kan akka saawwa maaliin itti namnetti achitti dhumee jiru magaalaa keessa uummanni lamma ajeeffachuutti ga'eera jechuudha. Kanaafuu mootummaa kana abdatanii hojii kanatti dhannee taa'anii hojjetanii umurii ofii gabaabsuun hojii bor waan barbaadan hojjetan yoo qabsaa'an kana duuka qabsaa'udha. Yoo dhiisan immoo galanii maatii ofii biratti qabsaa'udha. Yoo ta'uu baate immoo gara biraatti deemanii waan biraa hojjetanii jiraachuudha malee nama madoo namaa sa'aatii meeqa ciibsuudha jechuudha. Du'aa miti nafsiin saafuu danda'u hin hambisu jechuudha. Garuu asitti kun namoota amma faashaa arga godhatan kana argineerraa jechuudha. Soba immoo akkuma amma ijoolleen dubbatan sobota gurguddaa.